oduu ammi ebla 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo baga geessan. Ebli 15 guyyaa gootonni Oromoo tokkummaan Oromoo fi Oromiyaaf dhiigaan turre taraaranidha. Baga geessan guyyaa kana waggaa waggaan jechuudha dhaloonni ittiin yaadatu fuuldurallee jechuudha dhaloonni dhufaa dabraa gootota Oromoo Oromiyaaf jechuudha aarsaa guddaa kafalanii tokkummaadhaan akkasitti dhiigaan turre taraaran itti yaadannuudha. Kanaaf baga geessan isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan Taayyee Danda'aatis goonni gaafa jiru biyyaaf sabaaf gaachana gaafa du'e immoo dhalootaaf fakkeenya jechuudhaan guyyaa ebla jechuudha yaadannoo gootowwanii kanarratti amma barreeffamaan maxxansee jira. Akkasuma Jawaar Mahammadis ergaa baga guyyaa jechuudha gootota Oromoo ebla 15 geessan jechuudhaan kana jechuudhaan barreeffama tokko maxxansan. Tibba gaaddisa hooggansa Oromoo ijaarressan wantoota mootummaan naannoo Oromiyaa raawwachuuf waada gale keessaa jechuudha tokkoffaan alaabaa gadaa alaabaa naannicha taasisuu akkasuma alaabaa abaa'oo akka fajjii qabsoo Oromootti beekamtii kennuu guyyaa gootota Oromoo akka mootummaa naannootti waggaa waggaan kabajuu ture. Wantoonni kun walgahii caffee itti aanutti dhiyaatanii seeraan tumamanii akka hiikaman jechuudha dhaadatamee ture. Waggoota 5 booda tokkos raawwatamee laata jeeka gaafi dhiyeesse dhugumatti jechuudha guyyaan kun guyyaa jechuudha mootummaan pirezidaantiin Oromiyaallee waada galee waada san jechuudha diigee akkasitti dhiisuun gootowwan akkasitti aarsaa jechuudha Oromoo fi Oromiyaaf kafalee jechuudha osoo beekuu jechuudha inni dhiisuun kun waan dogoggora guddaadha. Kanatti aansuudhaan mootummaan Itiyoo piroojeektii jechuudha misooma koriidarii akka atattamaan dhaabu dhaabbanni Amnesty gaafate. Amnesty International beenyaan uummata jechuudha sababa koriidariitiin manneen jireenyaa jechuudha irraa buqqa'anii daandii irratti hafan kanaaf waan beenyaan hin kafalaniif kanaaf jechuudha mootummaan Itoophiyaa jechuudha piroojeektii kana hatattamaan dhaabuu qaba jechuudhaan gaafatee jira jechuudha. Du'aayii miidhamtootaatu qeebalame fakkaata. Kanatti aansuudhaan hooggantoota Tigraay lameen jechuudha Geetaachoo Raddaatii fi Piroofeesar jechuudha Tindayaa gara jechuudha miseensa mootummaa federaalaa ta'anii jechuudha aangoo harkatanii as keessa ramadamuu gareen TPLF itti gammachuu hin qabdu akkasuma akka jechuudha irraan tana jechuudha dubbatanitti nuti jechuudha nu keessaa akka federaala irraa keessa ramadamnu mootummaan jechuudha Dr. Abiy jechuudha waamicha nu dhiyeessaa ture garuu nuti hin barbaanne keessatti ramadamuu barbaanne jechuudhaan dubbatee jira. Ammoo Geetaachoo Raddaan faan akkasitti jechuudha federaala keessa ramadamuu itti gammachuu hin qabanii akka jechuudha namni tokko lammii Tigraay ta'ee jechuudha gara jechuudha federaala keessa ramadamee akka federaala wajjin hojjennee yaada if keessaa qabaa yaani gabrasii ol gabanamikkaa jechuudhaan dubbatamaa jira. Kanatti aansuudhaan TPLF paanaaliin gamtaa Afrikaa hatattamaan walitti qabamee raawwii waliigaltee Viktooriyaa irratti akka mari'atan gaafate. TPLF gaa irra deddeebiin jechuudha waliigaltee Viktooriyaa mootummaan federaalaa jechuudha cabsaa jira cabseetis jira jechuudhaan kan dubbataa jechuudha qeeqaa komachaa ture. Amma immoo jechuudha paanaaliin gamtaa Afrikaa akka hatattamaan jechuudha waliigaltee kana irratti jechuudha deebi'ee jechuudha hojiirra akka oolchisu gooyisuuf gaafateeti jiranii jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammallee Oromiyaa keessatti jechuudha naannoo baay'eetti nageenyi akka malee booraa jira. Gama kaaniin gama amantii Islaamaatiin qaamummaan nageenyaa jechuudha qaamoleen nageenyaa miseensummaan mootummaa jechuudha dawoo godhachuudhaan halkan dawoo godhachuudhaan dukkana dawoo godhachuudhaan gochoota jechuudha amaanamaa uummata irratti raawwachaa jira. Dallaa masgidaa diigaa gama kaaniin Jimma keessatti jechuudha uummata jechuudha nagaa akkanumatti hidhuudhaan warreen hidhanii mana murtiitti jechuudha deddeebi'aa jiru. Halkan edaa jechuudha dukkanuma dawoo godhachuudhaan butanii kutanii hin jaallan gartee ukkaamsanii kun ammoo jechuudha dhugatti waan bara 2004 nama yaadachiisaa akka waan sun deebi'u jiru fakkaata. Uummanni Islaamaa jechuudha hatattamaan qophaa'ee jechuudha majlisoonni Islaamaa dhimma Islaamaatiis ibsa uummata hawaasa muslimaatiif baasuudha qaba. Amma akka Paakistaan jechuudha muftoonni jechuudha biyya Paakistaan jechuudha hawaasa labsii kannaa jiran kanatti dandeenya jechuudha akka qaamni mootummaa jechuudha waan kana sirreessu godhuudha. San ta'uu baannaan ammoo uummanni Islaamaa if qopheessuudha qaba yeroo takka illee jechuudha hawaasni Islaamaa kun wal quban qabu miseensonni jechuudha warreen jechuudha taa'aa jechuudha pirezidaantonni jechuudha dhimma Islaamaa kunis hojiileen isaanii irratti jechuudha wal quba qabaatanii hawaasa kanaas to'atanii jechuudha rakkoo jiruus jechuudha furuu fi akkasuma hojiileen isaan hojjechaa jiran baay'inaan kanuma hojjechaa jiran
akka jechuudha hojii isaanii hin taane jechuudha sirriitti hojjechuu qaban. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin dhimma islaamaa jechuudha naannoo Oromiyaa akkuma algadde isinii gabaasanitti jechuudha irra deebi'achiisanillee ammas masgida haadha Dooktar Abiyyiitu jaalalaa fi akkaataatti rakkoo himan nu barsiisee je gaafa dura jechuudha immoo aangoo qabatu maal jedhee beektanii ani yaani jechuudha bulchiinsi kiyya bulchiinsa akka Umar ibn Khattab radiyallahu anhu taa'ee jechuudha isinii amma immoo deebi'eeti gara jechuudha masgida haadha Dooktar Abiyyiitti deebisee kun jechuun maal jechuudha dhiiroo ni isinii hindhisee ammoo oduulee biraa qindeeffanneeti boruu walitti deebina jechuudha. Mootummaan federaalaa jechuudha xiyyeeffannoo itti kennee miseensa isaa qaamolee nageenyaa jechuudha warra halkan dukkana da'oo godhatee jechuudha uummata islaamaa kaan ukkaamsaa kaan dallee masgidaa diiguu kana hatattamaan jechuudha gartee miti sirreessuudha qabaa jechuudha sirraa'uudha qaba guutaan ammoo uummanni islaamaa nagaya jaalataniis ammoo ifiif nagaya booreessanii booda islaamaatu nagaya jechuudha dhorkee jechuudhaaf deeman waan ta'eef kan ammoo mootummaan ammumaa hatattamaan miseensa isaa sirreessuudha qaba. Kanatti aansuudhaan lolli raayyaa ittisa biyyaatii fannoo amaaraa gidduu deemaa jiru akkuma itti fufee jira fannoon ammaan tana guutumatti jechuudha laal abdii kutattee jirti jechuudha hatta egarteemi deeggartoon isaanii warreen diyaaspooraatu abdii kutanirra jiranii jechuudha. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina biitti Senegaal hiriira guddaa jechuudha uummata Falastiiniif baateeti jirti dhiyeenya kana akkuma jechuudha hiriirri jechuudha biyyoota garagaraatti jechuudha uummata Falastiiniif bahamaa jira uummanni Falastiin jechuudha Gaazaa lolirraa dhaabbatee biyyeef dandeettii taatee gad dhaabbattee bilisa ba'uu qabdii gabrummaa jechuudha Israa'el jalaan bahuudha qabdii jechuun biyyoonni garagaraa hiriira bahaa jiran Bangaladesh, Paakistaan akkasuma Kaarikistaanii fi Turkillee dabalatee guyyaa irraan tanaa Senegaalis bahaa jiranii jechuudha uummata Falastiin kana rabbiin nasrii isaatiin laal tumsee fi gartee miti injifachiisee rakkoo tana keessaa is baasee biyya dandeesse rabbi haa godhu kun gammachuu nu hundaati uummanni islaamaa hundi kana wajji dhaabbachuu qaba. Kanatti aansuudhaan mootummaa Sooriyaa gaahan dhiyeenya kana jechuun mootummaa ce'umsaa ta'uudhaan aangoo qabatee jechuudha mootummaa abbaa irree Bashar al-Assad jechuudha firraa kaasuudhaan kan duraan jechuudha qaamolee kana jechuudha duraan isaan garee addunyaan jechuudha shororkeessaa jechaa turte isaan ammoo gabrummaa isaan hawaasa isaanirra jiruutu akka lolan jechuudha akka hidhatanii lolan taasisee firraayis buqqisanii amma immoo jechuudha kaleessa Suudiyaa oolee arrammoo Qaxaritti argama mootummaa Qaxarii wajjin hariiroo biyyoota lamaan cimsaa jira biyyoonni Arabaatis ammaan tana deeggarsallee taasisaa fi jira jechuudha Suuriyaan amma gad dhaabbattee inshaallah qaroomina akkasii duraan isinitti deebite jechuudha biyyoonni akka Suuriyaan addunyaarraa jechuudha biyya qaroomtuudha gartee miti sirna gabroonfataa kanaatu lolaa fi gabrummaan hamtuu beeyte akkasitti kuffise malee biyya jechuudha kan gartee miti qaroomina qabdu hawaasni isiitis qaroomina qabu jechuudha jaarraa meeqaan dura. Cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deebinutti shir duutuudhaan facaasaa akka isin deebisu oduu ammeeti oduulee gahaaree jechuudha bakka hunda seenee karayyuu seenee isin biraan geeya isin jechuudha fuutanii dhageeffattanii sheer gootanii facaasuun isin laallatti waan addunyaa irra jirtuu fi namuu jechuudha akka ta'uu qabu qophii hunda jechuudha xumuree jechuudha waan silaa barbaachisu yaadaa fi sammuudhaanis akka bayyanatu ta'uudha qaba uummanni keenya jechuudha magaalaa cabxuu keessa taa'eetuma arrabumaa fi gartee daansii abbaa fi ilmoodhaan haadhaa fi ilmoodhaan taphatanii miti magaalaa cabxuu ni beekan gatii achi keessa taa'u osoo hin taane namni waa hundaan dammaquudha qaba jechuun irraa oduulee haaree isin biraan gee kan biraatiin kan deemutti sheer duutuudhaan facaasaadha ammoo mallattoo gurratti argama jirtu agartee subscribe godhaa gaalaal agartee miti deeggarseenis hedduu namatti tola baay'ee galatoomaa deeggarsa hedduu jechuudha deeggarseessan hedduu nu jajjabeessaa jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.